Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marape bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa. Har'as video haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Video har'aa kana warroonni YouTube irratti, TikTok irratti video adda addaa hojjetan, video gaggabaaboo ta'e kan secondii 5 gadi eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti download godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Videowwan free ta'anii fi baay'ee ta'an jechuudha. Search gochuudhaan gosa barbaadan irraa akkaataa ittiin download gootanii video sana immoo TikTok keessan irratti video yeroo hojjetan, YouTube irratti video yeroo hojjetan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo video free ta'edha. Secondii 10 gad kan ta'e YouTube irratti illee TikTok irratti free dha. Rakkoo tokko hin fidu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo keessattuu YouTube irratti warroonni hojjetan videowwan asirraa buufachuudhaan videowwan kanneen video keessan yeroo edit gootan yookaan yeroo hojjetan gidduu seensisuudhaan video miidhagaa ta'ee edit gochuu ni dandeessanii. Video free ta'e kan secondii 5 gad ta'ee fi baay'ee miidhagoo kan ta'an gosa barbaadan irraa akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu videowwan gaggabaaboo kanneen argachuun immoo kan isin gargaaruuf video keessan irratti dabaluudhaan videoon keessan miidhagaa akka ta'uu fi baay'ee bareeda ta'ee akka mul'atuuf isin gargaara. Kanaaf iyyuu video har'aa keessatti video secondii 5 gadi ta'e kan ta'e akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha. Videoon kun immoo YouTube keessan irratti yeroo hojjettan video gallakiftaniif irratti dabaltanii edit gochuudhaaf yookaan immoo TikTok irratti video yeroo hojjetan irratti dabaltanii edit gochuudhaaf kan isin gargaarudha. So dhaggeeffattoota kan koo video kanneen eessa argachuu akka dandeessan, akkamitti gara bilbila keessaniitti buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Gara bilbila keessaniitti buufachuudhaan video hojjettanii walitti makuudhaan edit gochuudhaan video miidhagaa ta'e argachuu ni dandeessanii. Eessa argattan, akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Ani muyeedha channel kan koo Sofu Marape irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanaadha. Mallattoo diimtuu kana tuquudhaan barreeffama diimaa kana irratti click gochuudhaan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana yookaan bilbila kana tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo gallakkeessu akka isin dhaqqabuuf video kana secondii tokkoof like gochuun dagatanaadha. Mallattoo like kana tuqaadha. Ergasii immoo videoon kun namoota baay'ee ni fayyadanii tajaajilee jettan namootaaf share gochuu hin irraanfatinaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel kana keessatti barnoota teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee isin barsiisee jira. Kanneen keessaa video keessa seenuudhaan dhaggeeffattoota kan koo barnoota teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee ni argattu. Videowwan as keessatti argamu kanneen daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Barnoota teknooloojiidhaan wal qabate videowwan baay'ee hojjedhee jira. Isaan kanneen kanarraa barachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo gara barnoota keenyaatti yeroo seennu dhaggeeffattoota kan koo video gaggabaaboo ta'e kan secondii 5 gadi ta'e video TikTok keessanii irratti yeroo edit gootan irra dabaltanii hojjechuu dandeessan. Akkanumallee video YouTube yeroo hojjetan irra dabaltanii edit gochuudhaaf isin gargaara. Secondii 5 gad kan ta'e videowwan gaggabaaboo ta'an jechuudha. Baay'ee gaggabaaboo ta'an gosa barbaadaniin karaa ittiin argachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu videowwan kanneen buufachuudhaan video yeroo YouTubeidhaaf video yeroo edit gootan keessattuu YouTubeidhaaf yeroo video tokko edit gootan itti dabaluudhaan edit gochuu dandeessanii. Sababni isaas copyright isinitti hin ergu jechuudha. YouTubein sababni isaas secondii 10 gad kan videowwan ta'e copyright isinitti ergu. So akkamitti buufachuu akka dandeessanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. An Google Chrome irratti isin agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo websiteidha. Website kanarraa buufattanii so Google Chrome itti fayyadamaa isin browser barbaadanii fayyadamuu dandeessanii. Google Chrome keessa ni seentu. Ergasii immoo bakka search barii kanarratti akka screen irratti isiniif barreessa kana barreessan. Bakka search barii kanarratti kan barreessitan dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argattan gtyarn.io jedhama jechuudha websaayitiin kun. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo websaayitii kanarra direct seenuudhaaf gtyarn.io kan jedhu kanarratti click gootan jechuudha. Ergasii immoo websaayitichi isa kanaadha asirra seentu jechuudha. Isa jalqaba kanarratti websaayitiin asirratti isiniif taa'ee jira. Isa kanarratti gtyarn kan jedhu kanarratti click gootan. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo videowwan 1000 lakkaa'aman jechuudha. 1000 kan lakkaa'aman, miliyoonaan kan lakkaa'aman jechuudha. Jecha barbaadan barreessuudhaan, jecha barbaadan barreessuudhaan argachuu ni dandeessan. Videowwan kanneen illee buufachuudhaan YouTube keessaniif video yeroo edit gootan keessattuu namoonni reaction adda addaa hojjetan videowwan mimmiidhagoo ta'an argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube keessan barnoota adda addaa barsiiftan waa'ee nyaataatiin wal qabate wanta barbaadan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu wanta barbaadan asirratti search gootan. Bakka search kanarratti search ka jettu bakki jirti. Bakka kanarratti search gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf YouTubeidhaaf kan ta'u barbaada yoo ta'e YouTube jettanii barreessitan salphamatti jechuudha. YouTube jettanii ni barreessitanii ergasii immoo search gootanii jechuudha. Video gaggabaaboo ta'e kan secondii 5 gadi kan YouTubeidhaan wal qabate haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Akkuma asirratti argattan videoon kun xiqqoo interneetiin biratti laafaa waan ta'eef malee direct isinii fida isin biratti jechuudha. Interneetii keessan quality isaa haa yoo ta'e salphamatti dafee isinii fidaa jechuudha. Videoowwan kanneen buufachuu dandeessan. Gosa biraas dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf TikTokidhaaf yoo jette TikTok
sarchi gochuun dandeessa. TikTokidhaaf kan ta'ullee jechuudha dhaggeeffatu kan gora kun qabu. Akkuma irratti argatan TikTokidhaaf kan ta'ullee viidiyoo naaf baasee jira jechuudha. Viidiyoo kanneen daawunlood gochuu ni danda'a. Gara itti aanu darbuu yoo barbaadan immoo dhuma irratti dhuftanii next page ka jedhu jira. Next page ka jedhu san irratti kilik gochuudhaan gara itti aanutti gara fuula itti aanutti darbuu ni dandeessanii jechuudha. Wanta barbaadan asirratti sarchi gootanii dhaggeeffatu kan koo wanda sarchi gootan san viidiyoo isaa wal qabate wanta sarchi gootan sanii wal qabate kan sekendii 5 gadi kan ta'e viidiyoo gaggabaaboo isiniif fidaa jechuudha. Viidiyoo san buufachuu barbaadan immoo dhaggeeffatu kan koo salphamatti gara bilbila keessanitti viidiyoo kanneen buufachuu barbaadan viidiyoo ma barbaadan kan filatan jechuudha. Keessattuu viidiyoowwan reakshinii adda addaatiif fayyadan baay'een ni argamu gaggabaaboodha. Viidiyoo sekendii 5 gadiiti waan ta'eef so salphamatti buufachuu barbaadan bakkuma viidiyoo filatan irra dhuftanii viidiyoo sana irratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii haala kanaan isinii dhufa play gochuu ni dandeessu yoo barbaadan haala kanaan play gochuu ni dandeessan akka fedha keessaniiti jechuudha. Viidiyoo nama fakkeenyaaf kana play gochuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii buufachuu barbaadan dhaggeeffatu kan koo share gochuu ni dandeessan. Telegram irratti, Facebook irratti, Twitter irratti, WhatsApp irratti share gochuu ni dandeessan. Wanta barbaadaniif nama barbaadaniif share gochuu ni dandeessanii garuu buufachuu yoo barbaadan gara bilbila keessanitti asirratti mallattoon daawunloodii jirti. Mallattoo daawunloodii kana qofa al tokko kilik gootan mallattoo daawunloodii kana kilik gootanii jechuudha. Ergasii haala kanaan gara kanatti isin fudhata directly buusuu danda'a haala kanaan gara kanatti yeroo isin fudhate asirratti dhuftanii dhaggeeffatu kan koo asirratti jechuudha asirratti tuqaa sadiitu argama directly isiniif buusuu danda'a garuu warra isin haala kanaan isiniif fideef asirratti tuqaa sadiitu argama isarratti kilik gootanii ergasii immoo download ka jedhu jira download ka jedhu kanarratti kilik gootanii gara bilbila keessanitti haala kanaan isiniif buusuu ni eegalaa jechuudha dhaggeeffatu kan koo viidiyoowwan gaggabaaboo ta'e viidiyoowwan isin barbaadan isin qarqaaran haala kanaan buufachuu dandeessanii mee viidiyoo kana bannee haa ilaallu. Akkuma asirratti argatan viidiyoo gabaabaadha. Haala kanaan viidiyoo kamiyyuu viidiyoo sekendii 5 gad ta'e jechuudha. Buufachuudhaan viidiyoo YouTube keessaniif ta'u yeroo edit gootanitti irra dabaluudhaan edit gochuudhaan viidiyoo miidhagaa ta'e argachuu ni dandeessanii. Itti fayyadamaa isin jechuu barbaada barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa baratan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaa akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuun irraa fatina. Viidiyoo kana like share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.